oduu maddeen Awurooppaatii arganneeti. Kilaba diviziyoona arfaffaatiin mo'amuun rakkoo Manchester United goolii eegaa qofa akka hin taane ifatti mul'isaa jedhe leenjisaan Manchester United Ruben Amorim. Marsaa lammaffaa waancaa liigii Ingilaandiin Manchester United Grimsby Towniin mo'amuun dorgommichaan ala ta'eera. Dabalata qabna. Walking a walk that they haven't made for 77 years and they emerge. Leenjisaa dargaggeessaa ganna 40 Ruben Amorim guyyaa tokko Manchester United guddummaatti deebi'ee argitu jecha bara dorgommii lammaffaa Manchester United waliin dabarsuuf jiru. Ta'us Manchester United guddichi muka jige qottoon itti baay'ata akka jedhan ta'ee guddina ittiin beekamutti deebi'uu miti kilaba eessas deemu salphaatti mo'amu ta'uun itti fufee. Tapha marsaa lammaffaa waancaa liigii Ingilaandiin kaleessa gara Blunden Parkii malee kilaba liigii lammaffaa Ingilaandii diviziyoona arfaffaa keessa hirmaatu waliin taphatee dorgommiidhaan ala ta'e. A glorious moment for Grimsby Town! They've not heard a noise like this at Blundell Park for a long time! Tapha Ruben Amorim taphattoota 8 tapha Premier League Ingilaandiin gadda Fulham waliin qixabaan irraa jijjiiree taphachiise kanaan Benjamin Sesko yeroo jalqabaaf seenee taphate. Andre Onana fi Kobe Mainoo tapha jalqabaa bara dorgommii kana taphataniiru. Ta'us injifannoo Manchester United bara dorgommii galmeessuu hin dandeenye. Kubbaa harka 70 to'atee kan taphate Manchester United yeroo 28 yaade 9 kallattii sirrii eegdus qormaata jabaa keessa bule. Kilabni diviziyoona arfaffaadhaa Grimsby Town waggaa 77 booda erga bara 1948 kaleessa yeroo jalqabaaf Manchester United waliin taphateen daqiiqaa 30 boqonnaa duraa keessattis balbala goolii Manchester United doorsisuu eegalan. Charles Verman daqiiqaa 22 irratti goolii galcheenis dursa qabatan irra deddeebiin dhiibbaa uumanii kubbaa qilleensarra dhufteen Andre Onanaan haalan deebisuu dadhabuun daqiiqaa 30 irratti Tiyer Weeren goolii lammaffaa galcheen Grimsby Town hanga daqiiqaa 75ffaatti goolii 2-0 dursaa ture. Ta'us boqonnaa booda fooyya'ee kan deebi'e Manchester United goolii Brian Mbemboon daqiiqaa 75ffaa irratti Har'a Maguire daqiiqaa 89ffaatti galchaniin daqiiqaa 90 keessatti taphichi goolii 2 qixa xumurame. Laba marsaa sadaffaatti darbe adda baasuuf rukuttaa peenaalitii walirratti dhiitaniin Grimsby Town 12-11 Manchester United injifate marsaa sadaffaadhaaf darbeen. Taphattoonni Manchester United Maatiyaas Kuunyaa fi marsaa lammaffaadhaaf peenaalitii kan dhiite Brian Mbemboon peenaalitii osoo hin galchin hafan Andre Onanaan peenaalitii tokko deebisuus Manchester United dorgommii keessaa baheera. Ruben Amorim garee paawundii miliyoona 700 fi miliyoona 65 qabatee kilaba diviziyoona arfaffaa gatiin waliigalaa garichaa paawundii miliyoona 3.1 mo'amuun ajab jedhameera. Istaadiyeemii deeggartoota 9,000 qofa baatu dachaa 8 kan Manchester United caalama. Jijjiirraa taphattootaan Riikoordiin Grimsby Town kan ta'e Riikoordii jedhamu paawundii 500,000 qofa yoo ta'u kan Manchester United paawundii miliyoona 89 Pogbaadhaan qabameera. Manchester United waancaa liigii Ingilaandi kana yeroo 6 fudhate dabalatee waancawwan 68 golaambaa keessaa qaba. Grimsby Town waancaa tokkollee injifateen qabu garuu kaleessa Manchester United jilbiiffachiisan. Leenjisaan Manchester United Ruben Amorim kaleessa yoo gooliin itti galu ija kaameraa jalaa dhokachuuf yeroo jedhan mul'ateera. Taphicha boodas baay'ee qaanofneerra deeggartoota kilabichaa dhiifaman gaafadhaa jedheen. Kun rakkoo goolii eegaa miti kan jedhe leenjisichi waliigalaan jijjiirama barbaada jedheera. Erga Manchester United leenjisuu eegalee harka 24.7 qofa kan injifate Amorim amma dhiibbaamaa keessa seeneera. It's Grimsby's night! They've reeled in the big fish! An outpouring of joy at Blundell Park! Taphataan duraanii Manchester United Dion Dublin waanuma Ruben Amorim Andre Onana fayyadameef naaf hin galle jedhee tooftaa taphaa Manchester United kaleessa sirrii miti. Keessumaa Maatiyaas Dileet haalli ittiin taphachiise kan jedhan ammoo Phil Joonsanii fi Joobin Makaanuuf ture. Taphoota birootiin Everton goolii 2-0dhaan Huddersfield Town, Fulham 2-0dhaan Bristol City yoo mo'atan Brighton goolii 6-0dhaan Oxford United injifatan. Static scenes on the Lincolnshire coast. Grimsby Town 2, Manchester United 2. After 90 minutes, Grimsby Town triumphant on penalties.
waancaa Jarman DF Pokaaliin kaleessa taphatameen Bayern Munich injifateera. Marsaa tokkoffaa waancaa Jarmaniin Bayern Munich goolii 3-2 kilaba Wien Wiesbaden jedhamu injifate. Taphoota qophii gannaa dabalatee taphoota qabxii lamaan bara dorgommichaa kan injifate Bayern Munich injifannoon itti fufeera. Harikeen yeroo jalqabaatiif peenaalitti kan osoo hin galchiin hafe yoo ta'us daqiiqaa xumuraa irratti goolii galcheen Bayern Munich akka injifatu gargaareera. Bayern Munich jalqaba goolii Harikeen galcheen 1-0 dursaa boqonnaa bahe. Boqonnaa deebis Oliiseen goolii lammaffaa galchuun garaagarummaa kana bal'ise. Abbaan dirreedhaa Wien Wiesbaden goolii Faatii Kayaa galcheen qixxaatu morkiitti cimse. Daqiiqaan idilee xumuramee dabalata kenname keessatti Harikeen goolii peenaalitiin galcheen Bayern Munich 3-2 injifate. Harikeen erga Bayern Munichiif taphachuu eegalee peenaalitii 22 galchee kaleessa yeroo jalqabaatiif osoo hin galchiin hafe. Walumaa galaa erga bara 2022 peenaalitii 31 walitti aansee erga galchee booda kaleessa osoo hin milkaa'in hafe. Jijjiirraa taphattootatiin wal qabatee odeeffannoo jiraniin Crystal Palace Yeremi Pino Villarreal irraa mallatteessifachuu walii gale. Akka BBC Sportii gabaasetti Crystal Palace taphataa sarara fuulduraa kanaaf paawundii miiliyoona 26 kaffaluufi jedhe. Lammiin Ispeen ganna 22 Pinoon guyyoota itti aanan keessatti qorannoo fayyaa akka xumuru eegama. Villarreal walii galtee taphatichaa goolabamuuf waan dhiyaateef gaafii Crystal Palaceif tole jechuun fudhate. Kilabni Jarman Borussia Dortmund ammoo Fabio Silva Wolves irraa mallatteessifachuu walii gale. Dortmund taphatichaaf yuuroo miiliyoona 25 yoo kaffalu Silvan qorannoo fayyaatiif gara Jarmanii maleera. Real Sociedad ammoo Carlos Soler PSG irraa ergisaadhaan fudhachuuf yoo walii galu filannoodhaan dhaabbii mallatteessifachuu yoo barbaade ammoo maallaqa dabalata akka kaffalu himameera. Wolves gatii Newcastle United paawundii miiliyoona 55 taphataa sarara fuulduraa Sterling Larseniif dhiyeesse dideera. Newcastle United paawundii miiliyoona 5 dabaluun taphataa kan akka mallatteessifatuuf Sky Sportii gabaaseera. Gama biraatiin imalli Daanii Saavayos gara Olympic Lyon taasisaa ture adda citeera. Odeeffannoo jijjiirraa taphattootaa kan Awurooppaatti waan darbu AC Milan taphataa sarara fuulduraa kan Chelsea Christopher Nkunku mallatteessifachuudhaaf kan waliigalee Chelsea taphattoota barbaadu hedduu arga mallatteessifatee booda ammoo amma taphattoota kilabicha keessatti gahumsa gaarii mul'isaa hin jirre akkasumas ammoo karoora leenjisaa kan Enzo Mares kan taane taphattoota kanneen gurguraati kan jiru Nkunkun kilabicha gadhiisuudhaaf daran kan dhiyaate AC Milan Chelsea fi Nkunku waliin dhimma kaffaltii akkasumas ammoo dhimma waliigaltee kan Nkunku mindaa taphatichaa agam kaffalamaaf kan jedhu irratti kan inni waliigalee kilaboonni lamaan Chelsea fi AC Milan dhimma jijjiirraa Christopher Nkunku irratti yuuroo miiliyoona 37 kan isaan waliigalanii AC Milan gahumsaa fi milkaa'ina taphatichaa irratti hundaa'uudhaan yuuroo miiliyoona 5 ni dabalas kan jedhame Christopher Nkunkun waliigaltee waggoota 5 AC Milaniif mallatteessuudhaaf innis dhimmoota dhuunfaatiin kan waliigalee lammiin Naayijeeriyaa kun guyyoota taanaan gara Itilii maluudhaan qorannoo fayyaa gochuudhaan ifatti AC Milaniif jijjiirraa dhaabbiidhaan ni mallatteessa kan jedhame. Kanaan dura taphataan kun Chelsea tosoo hin makamiin dura gahumsa gaarii kilaba Jarman RB Leipzig keessatti mul'isaati kan ture walitti aansuudhaan RB Leipzig fi goolii galchuusaatiin wal qabate kilaboonni hedduu taphataa kana mallatteessifachuudhaaf murkii taasisaati kan turani ta'us garuu Chelsea taphataa kana harkatti galfateeti kan ture gahumsa Chelsea keessatti mul'isuus eegamaati kan ture ta'us garuu Chelsea keessatti gahumsa RB Leipzig keessatti mul'isaa ture. Irra deebi'uu hin dandeenye Chelseadhaaf walii galaan taphoota 62 goolii 18 qofa kan galche RB Leipzigiif garuu taphoota 172 goolii 70 kilabichaaf kan galche Chelseadhaaf bara dorgommii 2 dabarseen goolii 18 qofa kan galche RB Leipzig keessatti garuu bara dorgommii tokko qofaan liigichaan goolii 20 akkasumas 18 faa galchaati kan ture waggoota 2 walitti aansee RB Leipzig keessatti goolii 20 18 galchuudhaan gahumsa gaariin kilabicha keessatti mul'isuus Premier League Englandiin garuu gahumsa gadaanaa kan mul'isee carraa taphaas Chelsea keessatti kan dhabe amma gahumsa isaa kana duraa
RB Leipzig keessatti beeknu AC Milan keessatti Serie A'tiin irra deebi'amoo kan jedhu yeroon kan deebisuu ni ta'a. Manchester United dhimma waliigaltee dheeressuu Harry Maguire xiyyeeffannoon hordofaa jira kan jedhame waliigalteen kan Harry Maguire bara 2026 kan xumuramu ni ta'a. United garuu dhimma kana gadi fageenyaan hordofaa akka jiru Daily Mail odeeffannoon inni qabatee bahe ni agarsiisa. Maguire bara 2019 Leicester City gadhiisuudhaan Riikoordii Jijjiirraa kan taphattoota sarratti isaatiin Manchester United fi kan inni mallatteessee taphoota 222 Manchester United fi kan taphates taphataa sarratti isaa akka ta'es ni beekama. Goolii 12 galchuudhaan waancaa lama waancaa Carabao bara 2023 bara 2024 ammoo FA England Manchester United waliin shaampiyoonii ta'uun isaa ni beekama. Ammas Manchester United waliin turuudhaan milkaa'inoota hedduu gonfachuu akka barbaadu Daily Mail kan gabaase. Andre Onanaan wal qabatee ammas United gadhiisuu akka hin barbaanne kan gabaafamee ergisaadhaan illee kilaba kana gadhiisuudhaaf fi fedhiin qabu jechuudhaan Fabrizio Romano odeeffannoon inni qabatee bahe ni agarsiisa. West Ham United ergisaadhaan goleegaa kana mallatteessifachuudhaaf fi fedhii ni qaba. Andre Onanaan garuu Manchester United gadhiisuudhaaf fedhiin qabu kan jedhame kaleessa akkuma beekamu bara dorgommii kana yeroo jalqabaatii fi Manchester United fi taphachuudhaan filannoo jalqabaatiin gara dirree seeneetti kan ture. Goolii lammaffaa Manchester United Grimsby irratti galcheen rukuttaa rogaarraa dogoggora isaatiin kan irratti galeetii ture. Isa duras bara darbe akkasumas bara darbeen taanii jechuudha waggoota lama darban walitti aansee gahumsa gadaanaa mul'isaatti kan ture. Sababa isaatiin gooliin Manchester United irratti galaatti kan jiru akkasumas taphattoonni duraanii xiinxaltoonni kubbaa miilaa Manchester United goolii egaa kana gurguru akka qabu dubbachaatti kan jiranu ta'us garuu inni Manchester United gadhiisuuf fedhii akka hin qabne kan beeksise guyyoota darban illee leenjisaa Manchester United Ruben Amorim goolii egaan kun nu waliin tura karoora keenya keessa jira jechuudhaan beeksisaniitti kan turan. Leenjisaan Brighton Fabian Harzler ammoo Carlos Balebaan harka dhibba Brighton keessanii ture jechuudhaan kan dubbatee Balebaan Manchester Unitediin barbaadamaatti kan jiru sarara gidduu irratti gahumsa bayeessa Brighton keessatti mul'isaatti kan jiru. Lammiin Cameroon kuni rakkoo sarara gidduu kan Manchester United ni furaaf itti abdatameeti kan ture. Ta'us garuu hanga ammaatti Manchester United taphataa kana mallatteessifachuudhaaf Brightonii fi gaafiin dhiyeessine har'a leenjisaan Brighton Fabian Harzler Carlos Balebaan nu waliin tura ofitti amanummaa guddaadhaan kana dubbachuu nan danda'a eessumaan deemu jechuudhaan leenjisichi kan dubbatee. Odeeffannoo biraatiin ammoo Xavi Simon Chelseaf mallatteessuuf fi Londonitti argama kan jedhame. RB Leipzig kana ifoomseera kilabichi dhimma kaffaltii irratti Chelsea waliin dursee waliigaluun ni beekama. Chelseanis dhimmoota dhuunfaatiin dursee torbeewwan dura Xavi Simon waliin waliigaluun isaanii beekama. Simon har'a yookiin ammoo boru ifatti qorannoo fayyaa gochuudhaan Chelseadhaaf ni mallatteessa kan jedhame. Sa'aatii keeyyatti xumuramaatti jira. Newcastle United barbaadamaatti kan jiru Strand Larsen Wolves akka isa gadhiisu gaafateera jechuudhaan The Athletic kan gabaase. kan alattamoo West Ham Southampton irraa Maatiyaas Fernandes mallatteessifachuudhaaf kan waliigalee. Chris Rigaa waliigalteen hanga 2030 Sunderland waliin isa tursiisu kan inni dheeressee. Odeeffannoo kiyya xumuraatiin ammoo Champions League Europa bara dorgommii 2025-26 fi kilabootaaf har'a carraan kan ba'uuf ni ta'a. Akka bara darbee caasaa haaraatiin kan dorgomu ni ta'a. Kilaboota 36tu bifa liigiitiin waliin dorgomaa. Kilabiin tokko tapha torbee tokkoffaa hanga 8ffaatti kilabiin tokko taphoota 8 kan taphatu ni ta'a. Kilaboota garaagaraa 8 waliin kan taphatu ni ta'a. Tapha 4 dirree irratti tapha 4 ammoo dirree ofirratti taphoota 4 ammoo dirree finaala kan taphatu ni ta'a. Hanga marsaa yookaan ammoo torbee 8ffaatti kilaboonni dhaqaagalaan waliin hin taphatanuu. Taphoonni marsaa mo'atanii darbuutii galeen kilaboonni dhaqaagalaan kan waliin morkatan ta'a. Kilaboonni Inglaand 5 hirmaatu. Itilii Speen akkasumas ammoo kilaboonni Jarman 4 kan dorgoman ta'a. Carraan har'a bahu kilaboonni 36
qabee 4 jalatti kan isaan ramadamanii qabee tokkoffaa jalatti shaampiyoonii kan Champions League Europa Paris Saint-Germain akkasumas Real Madrid Manchester City Bayern Munich Liverpool Inter Milan Chelsea Borussia Dortmund Barcelona kan ramadamanii lammaffaa jalatti Arsenal Bayer Leverkusen Atletico Madrid Benfica Atalanta Villarreal Juventus Eintracht Frankfurt akkasumas Club Brugge sadaffaa jalatti Tottenham Napoli faanii jiru kan xumuraa jalatti ammoo Monaco Newcastle United kan isaan ramadamanii